الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله وأصحابه الذين اتبعوه واقتدوا به قولا وفعلا وعدلا وإحسانا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن نجيفتوتك إنك خيري. الحمد لله بقول جرانه كانت أنسر أنكم بكم بروم سكينا سينا صحاب دوتاتي سينا صحاب دوتا الرالي سينا سعد بن أبي وقاسيتي سينا سعد بن أبي وقاس الرالي كتا سقلفا جيني جرا اتدهاد داتي والإهيسا كتا سقلفان أكنا جرا كتا سدتفا كي سبراني جرا أكا سعد بن أبي وقاس ربي سرها جالتو haga zuhurii salaannutti akkan eegallee akka jedhee ajaja dabarse. Eegana zuhuriin ga'ee akka zuhurii salaatanii irraa bahan dubbannee jirra. Achi booda Sa'ad bin Abii Waqqaas labsa isaa dabarse. Duulli Qaadisiyyaa aslan guyyaa afurit lolamee guyyaan afranuu maqaa adda addaa qaba. Guyyaan duraa yawmu armaas jedhaniin. Armaas jedhaniin. Yawmu armaas. Warra barreeffattan akkasi barreeffadha. Yawmu armaas. Guyyaa armaasi. Guyyaa armaas. Guyyaa armaasi jechuu afaan kenna. Guyyaan duraa akkas jedhama. Guyyaan lammataa yawmu agwaas. Yawmu agwaas. Yawmu agwaas akkas jedhama. Guyyaan sadaffaa yawmu umaas. Yawmu umaasi. Yawmu umaas. Yawmu umaas jedhama. Guyyaan afraffaa yawmul qaadisiyyaa. Qaadisiyyaa. Yawmul qaadisiyyaa akkana jedhama. Guyyaa afur lolamee qaceelan na hordofa. Guyyaa duraa keessattis waan argamee jira. Guyyaa lammataatis guyyaan cufti taarika mataa isaa qaba. Duuba Sa'ad bin Abii Waqqaas rabbi isarraa haa jaalatu yeroo zuhurii salaatee irraa bahe ani takbiirtaa afurin Allahu akbar jedhaa. Isinillee na jalaa jedhaa. Takbiirtaa duraa keessatti qophaayaa. Takbiirtaa lammataa keessatti kophee teessan hidhadhaa. Ka sadaffaa keessatti meeshaa keessan hidhadhaa. Ka afraffaa keessatti jagnootiin keessan haa ummata mirqaansuu haa ummata gorsuu jedhe. Akkatti lafa kaa'e tartiiban. Sa'ad bin Abii Waqqaas jogola gubbaa Allahu akbar jedhe duuba. Jeeshin muslimtootaa bakka jiraa jiru Allahu akbar jedhan wal bira. Salaata zuhurii salaatanii eegarraa bahan boodaa beekika. Waytii kana ummanni Faarisii ni rifate. Maali jedhan? Maaltu gale? Maal jedhaa jiran? Maal jedhaa jiran jedhan duuba. Jeeshii wal jala akkana jedhu kana. Taraa lammataallee itti deebi'e Sa'ad. Allahu akbar. Jeeshin jalaa Allahu akbar. Taraa sadaffaallee itti deebi'e Allahu akbar. Jidduu kanatti immoo jeeshin ni kurfaa. Kun kaan hidhatee waan isaa meeshaa isaa tiktii. Tartiiba deebi'a cufti isaa. Afraffaa waytii gahee jeeshiin muslimtootaa agartee jagnootiin haa ummata mirqaansituu jedhe. Mubaarazaa haa yaamanii jechuudha. Achi duratti qissaan tokko kan isinii dagadhe Sa'ad jeeshii isaanii kana haga ga'u eenyuun nu laalaa jedhe. Achii nama tokko ka duraan murtaddii ta'ee diinii keenna keessaa deebi'ee nabiyyummaa himate ka maqaan isaa Tuleyhatu binul Asad. Tuleyhaa binu Khawlid al-Asadii jedhaniin. Tuleyhatu binu Khuwaylid al-Asadiyyu. Asadiin gosa isaati. Tuleyhaa
بن خويلد جدانين دوبا إسا كانت جرة إيغانا إسلام أمتي ديبئي توبته كقرى نبي يوم الله همته وكاشافة إسا أجيسيكا كغوست إسا اتأمنته ونجت غافا كالد لولو نفدك زبان دولا رداك أبا بكري كيسا تبكته غربي يشامي قاله أما إسلام أمت ديبئي توبته توبا إسا تولته جغنا أكمالي لولو أكمالي دوبا إسا كانتو أنتو جيشي كان لالا جدئينا محبو فرته jeeshii isaanii kana laaluudhaaf jeeshii faarisii kana heddumina isaanii basaasuudhaaf deeme duuba. Wayita deemuu karaa gahanii jennaan jeeshii isaanii ka achi as yaa'u agarraan warri silaa inni waliin deemu sodaatan. Lakki jeeshii hagana ga'utti hin deemnu jedhan. Jeeshiin guddaadha akkanuma laalee dacha'u malee. An haga keessa seenutti hin deebi'uu jedhe. Ati nu gantaa gaafa duraatu agartee ummata muslimaa ganteetinii murtaddii taate sin amannu si waliin hin deemnu jedhanii jalaa deebi'an. Inni deemee kophaa isaa seenee dhokatee jechuu. Dhagaa wayii jala dhokatee waa jala dhokatee haga duyda duuba isaanii dabree bakka hogganaan jeeshii isaanii qubatu. Ka dukkaana dhaabanii fi siree keessa kaayanii fi inni keessa ciisu. Ka daarii isaa marsee jeeshin eegu. Ka fardoon karrasan dura dhadhaabbattu. Achi dhaqee seeyfii isaatiin dukkaana irra ciree irra kuffisee hogganaa jeeshaa. Ummanni achi itti gadi jedhanii fardarra utaalee fardarra jalaa kolee farda agartee fardoo isaanii cocollee tana yaabbatee fardoo taawwanuuf dura ari'ee jalaa baqate. Jalaa baqatee wayita inni as dhiyaatu ummanni agartee ka jagnootin isaanii tasilaa jagna jedhanii hoggantootin isaan qaban ka farda bareedaa qaban ka dandeettii gulufuu fi dandeettii lolaallee qaban faana gadi jedhan duuba. Wayita isaan itti dhiyaatan gad dhaabbatee jagna isaanii tokko irraa ajjeese. Ajjeesee kute ammallee fuulduratti. Kalammataanii dhaqqabeessanillee ajjeeseet kute. Kasadaffaani dhaqqabee kasadaffaa kana wayita inni seeyfii irratti ol fuudhee harkatti kenne kun booji'ee gadiin dhufe. Qabatee dhufee Sa'aadin bira fide. Seeyfii mormarra kaayee jechuudha. Achumaa Sa'aad isaa booji'amee dhufe kana ka warra Faarisii kanaan waan jedheen jeeshiin keessan hagam gayaa qophiin isaa akkaminaa himi jedheen. Mee dura tana na gaafatuun duratti du'a jalaa na baasi jedheen. Kaallichi keessan seeyfii qabatee na gubbaa dhaabbata onneen na hollachuu jirti. Nagaha godhamaadha ati sin tuqu kalaas amma booda inni sin tuqu ati nagaha godhamaadha jedheen. Achii waan jedheen jeeshii keenyarraalleesii haasayaa jagna keessan kanarraalleesii haasayaa jedheen. Jagnichi keessan kun kophaa dhufee waraana 280 kana keessa kutee dhufee dukkaana hogganaa kennaa Rustumii bira gahee dukkaana isaa albeen nurra ciree farda yaabbatee nu jalaa baqatee jagnootin silaa Faarisni qabna jettee abdattu faana gulufanii jagna isaanii ka akkasii Faaris hambifattee an hin beeyne ajjeesee jedheen. Kalammataallee jagna akkasii ka sanitti aanu ka biraa hin qabdi jedhee kan hin amanne ajjeesee jedheen. Ka sadaffaa ani umrii kiyya guutuu waraana keessatti guddadhee jedhe. Leenjii waraanaa keessatti. Nama Faarisni qabna jettee abdatturraa tokko anaa jedhe. Wayita agartee isaaf bahee du'a inni ijaan na agarsiise harkatti kennadhee jedhe. Yoo jagnootin tee marti akkana taate injifatte jedheen. Homaa Faarisiin guddinna isii kanan laalin jedheen. Injifatte jedhee yoo jagnootin kee marti akka kanaa taate. Ajaa'ib. Tuleyhaa binu Khuwaylid al-Asadii waan ajaa'ibaa dalage. Duuba haala kanaan achii deebi'e kun waan ajaa'ibaa isaan keessa seensee jira jechuudha. Sodaa isaan keessa naqee jira Tuleyhaan. Sodaa isaan keessa naqee jira akka malee kophaa isaa waraana isaanii keessa seenee galuun isaa kun hoggantootii silaa isaan ni qabna jedhanii abdatan kaa. Hoggantootiin akkasii isaan keessatti nafin nama 3 ajjeesee ka sadaffaa booji'ee gadiin dhufe. Kophaa isaa jechuudha. Kana agarraan yaa subhaanallah.
فارس دوب أكا جائبة رفت أكنا دلقي إن شاء الله تعالى درسي التآنون كيسة دبنا وأنه هفيجو